hundi keessan macaafa qulqulluu gaafadhaa. Warri macaafa qulqulluu kana qabattan makibaa lallaba jechuudha. Lallaba boqonnaa 2:24 amma 26tti ishii jirtu barumsa gabaabaa isin barsiisee mana keessaniif ofii keessaniif dhaamsa bareedaa tokko baatattanii baatu. Ofii keessaniif jireenya keessaniif waan bareedaa waan ቁም ነገር fudhattanii baatu ni naman. ማሪፈሳ ዱርሰን ንብሳ ለሰው ከመብላትና ከመጠጣት በስራው ከማርካት ሌላ የሚሾው ነገር የለው። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደሚሰጥ አየው። ለሰው ከመብላት ከመጠጣት በስራው ከማርካት ይልቅ ሌላ የለው። ለሰው ልጅ የተሰጠ ይሄ ነው እና ነማፍ ከንበርባችስ ilmanamaatu nama lafarra jiraatu kanaaf nama uffata kanaaf nama waggaa bareedduu jiraattu kanaaf nama xiqqoo kanaaf wanti barbaachisu kana sadan malee jiru jedha. Ishi namni nyaatee dhugee wanta hojjetettis gammaduun nyaatee dhugee in hojjeta. Nyaatee dhugee in hojjeta. Yeroo hojjetu immoo isa hojjetu sanatti gammaduu isaaf gaariidha miti yeroo bakka isaaf gaariidha miti yeroo namni tokko nyaatee dhugee hojjetee gammaduu qaba miti. Nyaatees gadduun qabu, dhugees gadduun qabu, hojjetees gadduun qabu. Kun sadan ilma namaatiif gaariidha miti. Nama tokkoof wanti barbaachisu, nama tokkoof wanti qubna gara ta'e, namni tokko kan garaan isaa itti aara galfatu nyaachuun, dhuguun, hojjechuun. Isaan kana sadanutti immoo gammaduu qaba, itti gadduun qaba. Egaa nyaata gosa baay'ee jira, dhugaatii gosa baay'ee jira, hojiis gosa baay'ee jira. Hindi nyaatanii, dhuganii, hojjetanii tara galfatan eessaan akka dhufu ishii. Kunis immoo harka Waaqayyoo keessaa akka dhufu nan arge. Kun warra jirtame nama si bukkeetti naa himaa. Namni tokkodhaani nama sirrii kan jedhamudhaani nama nyaatudhaani nyaatee nama gammadudhaani nama dhugudhaani dhugee nama gammadudhaani nama hojjetudhaani hojjeteedhaani nama gammadudhaani kun immoo dhaani harka Waaqayyoo irraa malee jiruudhaani. Ila Waaqayyoo irraa kan hin taane jira jechuudha. Nyaanni nyaatanii nama gammachiin, hojiin hojjetanii nama boqochiin, dhugaatiin dhuganii nama boqochiin Waaqa irraa kan hin taane harka namaarraa harka seexanaa fi yaalii mataa ofiitiin wanti dhufu jira jechuudha. Hojii tokko nyaata tokko warra bareeffadhaa. Hojii tokko nyaata tokko buddeena ta'u iddoo afurii argachuu hin dandeenya. Tokko yaalii mataa keenyaan dadhabbii mataa keenyaan mana xonqolaa dhannee haannee sonnee nama jeefnee ofii duunee maal goonee buddeena argachuu dandeenya, bishaan argachuu dandeenya, hojii argachuu dandeenya. Biyyi keenya kan ishiin abaaramte hojjettoota baratanii sammuu isaaniitiin waajjira galatoontaan hojjettoota hatanii qaxxaamuraan sartifikeetii bituudhaan xonqolaa hojjechuudhaan dikintii beekamsiifachuudhaan maasaa isaanii gubbaatti jireenya akkana jiraatatu jiru. Lama namaan namarraa nama bitamanii nama garboomanii nyaata bishaan hojii argachuu ni danda'a namni. Sadaffaa hafuura hamaadhaaf yookaan biyya lafaa kanaaf of kennee namni hafuura hamaadhaaf bitamee nyaata dhugaatii hojii argachuu hin danda'a. Inni arfaffaa nyaata dhugaatii hojii Waaqayyoof of kennee Waaqayyo irraa argachuu hin danda'a. Kanaaf waan achi keessatti meeshaalee ittiin keenya waan nama gammachiisu, hojii nama gammachiisu, nyaata nama gammachiisu, bishaan nama gammachiisu, inni nama gammachiisu eessaa dhufa jennee harka Waaqayyoo irraa. Harka Waaqayyoo jechuun Waaqayyo jechuu toon ta'an yoo Waaqayyo namaaf hojjete jechuudha. Yoo Waaqayyo kana hojjetu namaan jedhe jechuudha. Yoo Waaqayyo kun mucaa kooftaa, kun intala kooftaa kun jedhee yoo Waaqayyo mana kee, jireenya kee, hafuura kee, jireenya kee hafuura sii baafate malee caccattee jireenya jiraattee biddeen nyaattee abdii kee keessa wanti humna si jalaa dhabu kamiyyuu Waaqayyo irraa hin taane taanaan homaatti hin boqotu jechuudha. Kanaaf kun immoo jedha Salomoon harka Waaqayyo irraa akka ta'e nan argee nyaanni nama gammachiisu, dhugaatiin nama gammachiisu, hojiin hojjetanii nama gammachiisu. Namoota baay'ee ani yeroo gorsus ta'e warra biroo kunuus ta'e yeroo bilbiluus ta'e namoota nan gorsu si'oon
gujeen anaaf nyaachuu barbaadda miti lakki barbaadu yoo yottayu in sobdaasiin jedhu as dhufuun kee garuu sin gammachiisu taanaan waaqayyo irraa miti as dhufuun kee yeroo asii baat sagalee waaqayyootiin of nyicciitu taanaan ati nama waaqayyo miti waaqayyo sin finnee jechuudha. Dhuma gubbaanan kadha waan ta'e madureen koo ganama kana jireenya gammachuu qabu jiraachuu. Bakka jireenya erga ta'e waggaa dheeraa jiraachuus miti waggaa 100 jiraachuu 50 jiraachuu miti jireenya gammachuu qabu jiraachuu. Addunyaa kanarra makiinaa qabaachuu caala gammachuu qabaachuu wayi. Gammachuun maqaa namaa ta'uu hin danda'u. Firee afur qulqulluuti. Gocha nama gubbaatti ta'uudha. Wanta fuula namaarra dubbatudha malee gammachuun maqaa namaa miti. Kanaaf jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf akkamitti jiraanna? Jireenyi kee akkamitti gammachuu qabaata? Jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf nu keessaa namni dheeronne hin jiru, namni barbaanne hin jiru. Namni hundumtuu maal barbaada? Jireenya isaatti gammaduu barbaada. Yeroo ta'u gammaduu barbaada, yeroo galu gammaduu barbaada, gaa'ela isaatti gammaduu barbaada, dhala isaatti gammaduu barbaada. Mitiiree? Jedhaan adeemsisaa. Mitiiree jedhee? Maatti gammaduu barbaada? Gammaduu barbaada. Garuu tiidee jalaa gaddata. Inni kan bosonaa kolfaa'u. Hihihiidha kolfaa'u. Of dhoksuudhaaf garuu wantichi gammachuu sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaaf yeroo deemu mana isaa keessatti ana mana mooqee keessatti haaraa bule nan beeka na tarchii dhufu haaree ta'a. Yoo namni isa bukkeedha shamashameetti bu'e si haa dha'u mana dhaabu. Ofiin dhaabataa nama shamashamu hin jaalatu jechuu barbaade. Kanaaf namni kun bukkee dhaabatanii shamashamu sun ulfaata. An nan beeka nama qe'ee isaa keessatti qe'ee jeeqaa bule dhufi nan beeka. Kun turkee dhaabata shamashamu. Maayidha beekaa qe'ee jirti muka galeen tumaayidha. Inni akka tolatu inni qe'een keenye shamashamaa jira toontaan iddoo ishiin jirtu laallate. Yoo akka tasaa otom jedhuu asii keessaa immoo sabbaa ishee dhaqee jedhee ba'a. Barbaachisaa qabu. Kanaaf jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhuu fi tokko jireenyi mataansaa maal akka ta'e beekuu qabna. Namoota baay'eedhaaf jireenyi mana ijaarrachuudha. Namoota baay'eedhaaf jireenyi baratanii digirii fiduudha. Namoota baay'eedhaaf jireenyi birrii. Namoota baay'eef jireenyi mana qabaachuudha. Jireenyi namoota baay'eef jireenyi fuudhuudha. Namoota baay'eef immoo jireenyi ijoollee horachuudha. Kun hundumtuu jireenya miti. Akka jireenyaatti yoo yaadde bara keemuutu otoo ittiin gammadin akka. Tokko dhala godhachuu ijoollee argatanii nama waldaa dhufan amma dhala argatanii waldaa keessaan ba'an. Tokko mana ijaarrachuu jireenya dhadhee jiru. Isaan kun eebba malee matta eebba ta'uu danda'a. Sababa eebbaati malee isaan kun erga eebbifamte booddee ilma namaatiin intala namaatiin waan barbaachisaadha malee isaan kun eebba guutuu si ta'uu hin danda'an. Nagaa si kennuu danda'an. Birriyoon akka nagaa qabaadha yoo ta'e bara baraan nagaa qabaaf ittuu mana kee jeetu. Namoonni baay'ee isaan duriyooman kan isaan mana isaanii gatanii ba'an kan isaan waldaa keessaa badan gaafa birrii dhaban toon taane gaafa birrii argatanidha. Sababa isaatu birriin jireenya miti waan ta'eef. Namoonni baay'een otoo hin baratiin dur waldaa keessaan ba'an ergi dhaqanii sartifikeettii tokko deebifamanii booddee waldaan taa'an an baradheera akkamittan nama baranne wajjin taa'a jedha. Kanaaf namni kun biyyi tokkitti mana ijaarratanii waldaa faafatu. Isaan kun jireenya miti. Jireenyi nyaachuu, dhuguu, barachuu, barsiisuu toon ta'a. Birrii gaarii qabaachuu toon ta'a. Makiinaa oofuu toon ta'a. Jireenyi tokko matuma isaa Kiristoos akka ta'e beekuu. Jireenyi Kiristoos akka ta'e. Kiristoos Yesuus akkana Waaqayyo Abbaan tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa maal godhe jaalate. Ilma isaatti kana mala hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee akka itti fayyadamu hin ta'e. Jireenya ta'e Kiristoos kan bara baraan jiraatu malee kan waggaa 50 60 nyaatanii dhuganii uffatanii bareedan miti. Kanaafidha Yesuus jireenyi ani karaadha dhugaadha jireenya ana jireenyu ana dhugaan ana baraa ana bitamaa nattamanaa karaa koo hundumtu sinii ta'a ani waaqayyo keessan ani karaa dhugaa jireenyadha. Anaan malee eenyumtu gara abbaa dhaqu jiraachuu dhaqu nattamanaa kan jedhuufi jireenyi akkasuma barbaadha. Jireenyi nyaata dhugaatii mana otoo hin taane jireenyi Yesuus Kiristoos akka ta'e gaafan beekee jireenya gammachuu qabu jiraadha jedha yaada. Jireenya jechuun matuma isaa Yesuus malee biddeen miti, birris miti, sultaana qabaachuu miti. Namni waldaa keessatti kan waliin takka Yesuusiif jecha namni waliin beeku. Yesuusiif jecha namni takka walitti bu'ee beeku.
namni kan walitti bu'u namni kan walitti bu'u yoomidha gaafa waa'ee jireenya bara baraa tirata gaafa lapheessaa keessa waa'ee jireenyaa badu namni wal nutti ka'a waldaa wal nutti ka'a nama waldaa keessa dubbii kaasu lola kaasu mee ilaala nama waa'ee jireenya bara baraa beeku ta'uu hin taane nama waa'ee biddeen argachuu yaadu agargaa'een akkaatee gurra buusee akka harree baadiyyaa dhufa gaafa waa'ee biddeen yaadu biqee gurra baasee dhaabata kanaaf namni kun biddeen barbaade waan ta'eef boqqolloo qotaate akka baadiyyaa dhala biddeen furdaa sareef kennu biddeen furdaa kennu dubbii kaasu jireenya ta'uu hin beeku Yesuus Kiristoos amanuun jireenya bakka ta'e waan hin galleef kanaaf jireenya isaanii keessa iddoo guddaa qabu faayidaa biyya lafaati siif anaaf garuu karaan dhugaan jireenyi eenyudha Yesuus sagaleen kaabati asaabotatti dhugaa baana anaaf jireenyi jedha Yesuus jedha sagaleen kaasa Yesuus jedha ati jireenya jedha anaaf jireenya jedha kanaaf maqaan qulqullummaa jedha anaaf jireenyi koo Yesuus duunni immoo maalidha bu'aa koo jedha kana kan jenne wantaa keessatti kan nuti jireenyi keenya gammachuu qabu kan lola qabu kan jeequmsa qabu maaliif jireenya Yesuus akka ta'e waan hin beekneef kana kootu wanta kan dhagoo jedhanii namni kan jibbuuf kanaaf kodhannee waaqeffannaa kodhannee tajaajillaa isa tajaajila inumaa hin argadhee hojjetaa mootummaatti sii kan fallaasila waggaa baay'ee tajaajila uumaan arganne sina waan kan falamummaa nuyyuu sirraa arganna eessaafinne sii kennine Yesuus maal jedhe jireenyi kee gammachuu qabaachuu kan danda'u yoo maal ta'e tokkoffaasaa Yesuus Kiristoos jireenya akka ta'e adda baastee gaafa beeku manni kee gaafa beeku lapheen kee gaafa beeku ati nama guddaa nama beekaa nama gammachuu qabu taata jechuudha kanaaf gaafa Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya akka ta'u bartu duunni rakkinni dhiphinni gooftaarraa gargarsi hin baasu macaafni keenya galan Isxifaanos yoo fudhattan gaafa dhagaa fuudhanii caccabanii dhiiga keessa dhangalaasan kaadi Yesuus Kiristoosin kaadi jennaan ani ilma waaqayyo mirga abbaatti argaa jira danda'ee san kaadole Yesuus karaadha dhugaadha jireenyadha an danda'ee sadii sun danda'u ulfina natti mul'ata kanaaf manni keessa lola maaliif godhate beektaa gaa'illi kee lola maaliif godhate birriin kee lola maaliif godhate situ Yesuus hin caala waan biraa jaalata situ Yesuus hin caala waan biraatiif harka reeba nama si bukkee jireenya jedhaani Yesuus jedhaani Yesuus kun jedhaani isa si jechuudha jedhaani isa si jechuudha salphata jedhaani isa booda keessa gale jedhaani isa booda akka jedhaani isa mirgabbaa jiru jedhaani isa deebi'ee dhufee jedhaani si fudhatu jedhaani iriyaan keessirrii jedhaani waaqni keessirrii jedhaani isa jedhaani deebi'ee si fudhata jedhaani narraa jafu mana keessaa ta'u jireenya salphaa jedhan hin madaalin jireenya warqidhaan hin madaalin jireenya ibsaan hin madaalin jireenya manaan hin madaalin jireenyi Yesuus ganaa jiraata mee iyyaa ganaa jiraadha jedhaa dhufeensi fuudhan jenne asi keessa abbaa goota keessa wal keessa jiraanna hindee dhaqnee abbaa bira jiraanna jedha haleluuyaa nuti ganaa jiraanna malee jiraachaa jiru amma deemannaa jirtu gara jireenya dhaqaa jirta yeroo wanta deemtu jireenya dhaqaa jirta karaa isaa fagoosti bakka jiru jireenya bira hin geessa ganaa jiraata jireenyaadhaan waa'ee kee qophaa'ee jira ameekaa jireenyi namaa kan inni gammachuu dhabu waan hiika jireenyaan beekneef lama jireenya gammachuu qabu jiraachuu kan dandeessu jireenya amma jiraachaa jirtuu fi saala ammatti hin jiraachuu jirtu kanaaf waaqayyoo galateeffachuu qabda jireenya amma xinnoos haa ta'u guutuus haa ta'u guutees haa ta'u hir'uus haa ta'u jireenya amma jiraachaa jirtu kan qabeenya amma qabdu kan sadarkaa amma jirtu kan teenkii kaan jechuu qabdu otoo sadarkaa kanan gubbaan ga'e iddoo guddaa ga'uu waan dandeenye galanni mana kee keessaa hin dhibu rakkattuyyuu dhiphattuyyuu dhiiftuyyuu haalli sitti ulfaatuyyuu namni si jibbuyyuu harkaa dhabduyyuu gooftaa kanatti hin gungumin manni gungummii qabu fayyaan qabu warri saayikiloojistoota akkana jedhu maddi dhukkubaa baay'eensaa kan inni qoricha dhabuuf jedhu gungummii irraa waan madduufi inni guddaan nama galateeffatu ta'e sadi jireenya kee akka itti gammaddu yoo barbaadde jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf jireenyi tokko Yesuus akka ta'e beeki lammaffaa nama galateeffatu ta'e hin gungumin sadaffaa namootaaf yaada gaarii qabaadhu ollaa keetiif yaada gaarii qabaadhu naannoo keetiif yaada gaarii qabaadhu nama si bukkee jiruuf nama naannoo kee jiruuf biyya keessa jiraattuuf waldaa keessa jiraattuuf yaada gaarii qabaadhu wanti gammachuu caalu macaafni akkas jedha fudhachuurra jedha kennu